Joduulee keenya guyyaa har'aatiin Abiyyi qaxaqqaxee yookaan reebedhaa kan nu mo'ate jechuun qondaalli olaanaa wayyaanee duraanii Geetachoo Raddaa dubbate. Duguugginsa sanyii Tigraay keessatti kan raawwate Faannoo fi Shaabiyaadha jechuun qondaala olaanaa wayyaanee kan ture obbo Geetachoo Raddaa dubbateen gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenyatti aanuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dangoorotti humnoonni finxaaliyyii Faannoo kaleessa haleellaa raawwachuun ibsameen gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenya xumuraatiin waraanni Suudaan naannoo daangaa Itoophiyaatti garee finciltoota haleellaa banuuf karoorfate ofirraa ittisuuf qophii irra jiraachuun gabaafameen gabaasa guutuu dhageessu. Alaamanni isaa nagaa daawwattoota Oromiyaa Niwus Miidiyaa oduu guyyaa irraa qabne dhufnee faana turan affeerraa keenya. Abiyyi qaxaqqaxee yookaan tumeedhaa kan mo'ate jechuun duguugginsa sanyii Tigraay keessatti kan raawwate Faannoo fi Shaabiyaadha jechuun qondaalli olaanaa wayyaanee kan ture obbo Geetachoo Raddaa dubbate. Ijoollee yeroon ture lexee yookaan finnaan ture jechuun namni isin rukutaa yoo naan jedhee qoccoloo keessa galeen bakka laafaa yoo argadhe rukutaa jechuun garuu al tokko immoo yaaduu qabda marsaa jalqabaa yaaltee yoo si qaxaqqaxe yookaan yoo si reebe ni gorfamta sana booda yeroo tokko irratti aarsaan dhufe gaariidha jechuun dubbateera. Garuu kufus ka'uu samman kufee hin kuffisnetti kan jettu yoo ta'e dogongora sammuudha jechuun wayyaanee qeeqeera. Waraana darbe keessa hooggantoonni wayyaanee Finfinnee ni galla jechuun abjuu kanaan waraana keessa galle jechuun ammas hooggantoonni wayyaanee Finfinnee ni galla jechuun waraana kaasuuf gowwoomfamaa akka jiru garuu hin danda'amu jechuun dubbateera. Finfinnee baaburaan dhufuu danda'u malee waraanaan garuu ta'uu hin danda'u jechuun gorsaan dhimmoota gaanfa Afrikaa ministeera muummee obbo Geetachoo Raddaa buufata NBC Itoophiyaa waliin turkii taasisaniin dubbataniiru. Itti dabaluun obbo Geetachoon Raddaa waraanni kaabaa osoo hin jalqabin dura ministeerri muummee yoo walitti bu'iinsa keessa galle Shaabiyaan ni fayyadama ani isa dhaabuu hin danda'u jechuun garaagarummaan keenya dhiphisnee yoo hojjanne nuuf fayyaa nuun jedhanii turanii jechuun yeroo sana garuu hoogganni isaan fudhatee hin turre jechuun ragaawwamsa kan fakkaatu ergaa kanaan durarraa adda ta'ee dubbataniiru jedhame. Inni biraan immoo duguuggaa sanyii Tigraay keessatti kan raawwate Faannoo fi Shaabiyaadha jechuun Tigraay keessa kan hin galle hin jiru carraa kan isaaf galee shiftaan dhuunfaa ture dabalatee hundi Tigraay irratti walitti dhufeera jechuun mootummaan itti gaafatamummaa duguugginsa sanyii Tigraay irraa bilisa jechuu kan fakkaatuun yaada isaanii marii sana irratti dhiyeessaniiru. Obbo Geetachoo Raddaa gara miidiyaatti ajandaa haaraa qabatanii kan dhufan fakkaatu jedhame. Oduu keenya itti aanuun aanaa Abee Dongooratti haleellaa humnoota finxaaliyyii Faannootiin raawwatamee fi rakkoo nageenya naannichaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongooratti humnoonni finxaaliyyii Faannoo haleellaa haaraa raawwachuun nageenya hawaasaa nagaa irratti yaaddoo guddaa fi jeequmsa uumuu isaanii jiraattonni naannichaa gabaasaniiru. Haleellaan kun kan raawwatame yeroo hawaasni naannichaa hojii idilee isaa irratti bobba'ee jirutti yoo ta'u keessumaa imaltoota karaa irratti socho'an irratti xiyyeeffachuun isaa dhiphina hamaa keessa nu galchee jechuun jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Niwusitti himaniiru. Akka jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Niwusitti himanitti humnoonni finxaaliyyii kun jalqaba irratti karaa cufuun imaltoota irratti haleellaa banan tarkaanfii kanaan booda milishoonni naannichaa uummata nagaa kana balaa baasuuf tarkaanfii garaagaraa fudhachuu jalqabanii jedhaniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti aanaaleen akka Abee Dongooroo, Amuruu fi Jaardagaa Jaartee yeroo dheeraaf giddugala haleellaa humnoota finxaaliyyii Faannoo ta'anii turaniiru. Haleellaa yeroo adda addaa kanaan dura raawwatameen lubbuu namoota nagaa galaafachuu, qabeenya barbadeessuu fi buqqa'insa qotee bulaa hedduu fiduun isaan yaadatama. Haalli ammaa kunis sodaa kanaan dura ture caalatti kan jabeessu ta'uu jiraattonni dubbataniiru. Jiraattonni aanichaa rakkoon kun furmaata akka argatuuf mootummaa irra deddeebiin gaafachaa jiru jedhame. Mootummaan tarkaanfii qabatamaa fi cimaa ta'e fudhachuun naannawaa aanaalee kanneenii humnoota finxaaliyyii Faannoo irraa bilisa akka godhu gaafachaa jiru. Akkasumas imaltoonni nagaadhaan akka socho'anii fi qotee bulaanis sodaa malee hojii qonnaa isaa akka gaggeeffatuuf eegumsi nageenyaa jabaan akka taasifamuuf dhiibbaa gochaa jiru. Waraannii fi jeequmsi walirraa hin cinne kun jireenya hawaasaa fi diinagdee godina Horroo Guduruu Wallaggaa irratti gufuu guddaa ta'ee waan jiruuf qaamni dhimmi isaa ilaallatu hundi xiyyeeffannoo ariifataa akka kennuuf jechuun jiraattonni waamicha dhiyeeffataa jiru. Oduu keenya xumuraatiin waraanni Suudaan naannoo daangaa Itoophiyaatti garee finciltoota haleellaa banuuf karoorfate ofirraa ittisuuf qophiin jiraachuun gabaafame. Waraanni Suudaan haleellaa garee finciltootaa fi kanneen isaan waliin hidhata qaban daangaa Itoophiyaa irraa kaa'uun
naannawa Blue Nile Suudaan keessatti magaalota akka Kurkumii fi geessisaa irratti haleellaa raawwachuuf karoorfatee ofirraa ittisuu qophii cimaa taasisaa jiraachuu gaazexaan Suudaan Tiriibiyuun aanga'aa olaanaa mootummaa Suudaan tokko waabeffachuun gabaaseera. Yeroo qophiin nageenyaa cimee jiru kanatti dura ta'an mootummaa ce'umsaa Suudaanii fi ajajaan raayyaa ittisa biyyaa Suudaan Abdul Fattah al-Burhaan biyyoonni ollaa wal dhabdee keessoo Suudaan keessa akka hin seenne akeekkachiisaniiru. Dabalataanis Kaartuum daangaa ishee kabachiisuu fi mirga ofii irraa ittisuu akka qabdu mirkaneessanii jiru. Abdul Fattah al-Burhaan dilbata darbe embaasii Suudaan Ameerikaatti argamutti miseensota hawaasa Suudaan waliin marii taasisaniin mootummoonni ollaa waraana deemaa jiru ilaalchisee ejjennoo isaanii irra deebi'anii akka ilaalan gaafachuu isaanii gabaasni kun dabalee ifoomseera. Aangawaan olaanaa kun akka Suudaan Tiriibiyuunitti itti himanitti waraanni Suudaan baatii waxabajjii darbeerraa eegalee erga garee finciltootaa fi michoota isaanii naannawa Blue Nile keessa ari'ee booda humnoonni kunneen daangaa Itoophiyaa fi Suudaan kibbaatti deebi'anii qubachuu himeera. Gareen kun torbanoota dhufan keessa haleellaa Kumuukii fi Yeessan irratti finciltoonni daangaa Itoophiyaa irraa dhufuun raawwachuu fi karoorfame ofirraa ittisuuf waraana Suudaan qophii gahaa qabaa jechuun dubbataniiru. Itti dabaluunis Itoophiyaan naannoo Beenishaangul Gumuz kan bulchiinsa Suudaan Blue Nile daangeffamu bakka loltoota garee finciltootaa fi isaan wajjin hidhata qaban iddoo leenjii eeyyamtee jirti jechuun himateera. Finciltoonni kunneen garee SPLM kan Joosef Tuukaan durfamu humnoonni hoogganaa gosa Obiyaa Dabuu Shoolitiif amanamoo ta'an akkasumas loltoota qarshiidhaan Itoophiyaa Suudaan kibbaa irraa bitaman ta'uu ibsuun hundi isaanii meeshaalee waraanaa ammayyaa kan qaban ta'uu himeera.